Vaayirasii bilbila keessan viizii gootee akkasumas chaarjii daftee isin jalaa bitaa jirtu haala itti firraa dandeessaniin isinitti agarsiisa. Akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoota sabaaf ta'e har'aan tana viidiyoon keenya har'aa akkamitti vaayirasii bilbila keenya viizii gootee chaarjii dafee nu jalaa fixaa jiru ofirraa hiiknaa hajoo isiniif qabadee dhufeen jira. Viidiyoo kana qofaan gadumaa daawwachuudhaan karaa isteeppinan isinitti agarsiiseen deemtanii firraaquu ni dandeessu. Akkasumas bilbila keessanirraa akka viiziin isinitti hin seennellee haalatti firraa cufuu dandeessaniin isinitti agarsiisa. Isin wanni isinirraa eegamu chaanaala kana qofa sabskiraayib gochuudhaan viidiyoo tana laayikiin eegaluu hin dagatinaa isinii jecha laayikii gootan laayikiin uummata akka isinirraa hin dandeessitu kanaafuu laayikii gochuudhaan jajjabeessaan isiniin jira. Guyyaa muraasa keessatti sabskiraayibii kumata akka galee jira hedduu naaf galatoomaadha. Gara fuulduraattillee waliin barnoota adda addaa waliin imallaa. Kanaafuu sabskiraayib gochuun dagatinaa jecha viidiyoo kana gadumaa daawwachuudhaan bilbila keessan furmaatatti akka seetingii bilbila keenyaa irra ni seennaa. Xiqqoo isii ol oofuudhaan baatirii and device care hajoo barbaaddannee irratti ni tuqannaa jechuudha. Ergasii erga haala kanaan nu naqe booda device option hajoo kana ilaalanii irratti tuqannaa. Erga haala kanaan as nu naqe booddee bilbilli keessa iyyuu bakka tanaan hin qabaanne keessaa boodaan iddoo sarchii gubbaa kanarratti device jettanii sarchii gootu jechuudha. Device jettanii erga isin barreessanii booddee inni fiifuu active godhee device option and device admin app hajoo isinii fidaa isin device option hajoo tuqattanii bakka reefutti ni deebite jechuudha. Kadurarra jiru san tuqattanii. Erga haala kanaan bakkuma tanatti isin deebisee booddee device option hajoo kana tuqattanii bakka reefutti ni deebitu jechuudha. Device option hajoo jala irra jiru san tuqattanii. Erga haala kanaan as isin fide booddee amma bilbilli keessan vaayirasii akka qabu laaluudhaaf tarni on hajoo kana tuquu qabdu jechuudha. Tarni on hajoo kana tuqattanii banuu qabdu jechuudha. Erga haala kanaan isin fide booda amma vaayirasii bilbilli kiyya akka hin qabne naaf immoo yoo qabaates aappii qabu san iskaan godhii keessaa baasii jee naaf fidee jira. Iskaan hajoo kana irratti ni tuqattu jechuudha. Iskaan point hajoo kana tuqattanii amma appilikeeshinii bilbila keenya irraa vaayirasii bilbila keenya fidu yookaan vaayirasii bilbila keenya irraa qabu iskaan godhee nuuf baasaa jechuudha. Hanga iskaaniin kun hanga 100 ga'uu nuti obsaan eeggachuu qabna. Ifiifuu iskaan godhee aktiiv godhee appilikeeshinii vaayirasii qabu san kan bilbila keenya irraa quu barbaachisu san gubbarra nuukaan nuti appilikeeshinuma san dileet irraa gochuudha qabna jechuudha. Kanaafuu hanga iskaaniin kun 100 nu ta'u ni eegganna jechuudha. Appilikeeshinii keenya vaayirasii qabu aktiiv godhaa jira. Erga haala kanaan hanga 100 godhe booda amma bilbilli akka vaayirasii takka hin qabne natti himaa jechuudha. Keessa yoo qabaate hedduma kanatti isinii baasaa. Dileet hajoo isinii fida dileet gootanii raayitu amma seetingii takka sirreeffachuu qabdu. Seetingii bilbila keessatti ni deebitu. Xiqqoo isii ol fuudhaan baatirii and device care keessa ni deebitu jechuudha. Ammas baatirii and device care hajoo barbaaddatanii ammas itti deebitu jechuudha. San booda amma optimize now hajoo kana tartakka tuqachuu qabdu jechuudha. Maaliifuu vaayirasiin akka bilbila keenyatti hin dhufne nurraa akka dhorku godha. Ergasii haala kanaan aktiiv godhee raayitii erga isinitti godhe booda dankajoo kana tuqachuudhaan keessaa ni baatu jechuudha. Barnoota akkanaa gizee hunda argachuudhaaf chaanaala kanaaf sabskiraayib gochuudhaan viidiyoon tun akka namoota hedduu bira geessuuf laayikii gochuu hin dagatinaan isiniin jaa. Erga haala kanaan optimaayiz hajoo san tuutan booda gireet jeesiniif hanga viidiyoo birootiin walitti deebiin nagaan naaf tura.